ati shiftaadha jechuudha. Ni jedhu namoonni amala namaa hin beekne namatti dhiyaatee hin beekne waa'ee nama waliin oolee hin beekne wabii kana shiftaadha jechuu danda'u. Ani garuu waan hin shaffatee hin qabu. To isiin nam fuudha isaattiin heeruma fedha isa kana dhiisuun barbaada Sayidiin dhiisuu Sayidiittiin heerumuu barbaada tinarraa boru yoo isiin naan jettu naannoo irratti raawwadhe shaffatee naan jetta malee jalqaba ayyuu gartee Sayidii fidee maktee namni gartee Sayidoo gartee akkanatti balaa tana keessa buusee tokkoffaa jalqabbii atimi garuu sandee sayyee sankara qabatte garuu amma ati Sayidii wal buute walitti yaarsine kasimi ayyuu miciyyoo miskiina tanamee hayyee ni jaalat atileen isin sun jaltu mire sin jaltu basin aga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatuu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa onlaayin dubbisa teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama duwwaa 56261 duwwaa 732 haloo jechuu ni dandeessu lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp duwwaa 583874 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu amaanaa onlaayin. Ashama daawwattoota Oromaan akkam jirtu mubee fi hayyuun dhugumaan wal lolan yookaan dhugumaan hayyuu tume mubeen akkasumallee Saidii fi mubeen dhugumaan wal lolanii walitti araarfamanii kan jedhuu fi piraankiidhamu wanni kun dhugaadha kan jedhu akkasumallee warroonni mubeen shiftaadha jettanillee jechuudha mubeen dhugumaan shiftaadha moo shiftaa miti incitiin guddoon Saidoo fi yookaan hayyuu fi mubee gidduu jirtu maali kan jedhu jechuudha isiniif qabadhee dhufeetiin jira Yaasuu Birraatti fi mubee isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya hanga dhumatti like share subscribe iddoo jettu cuqaastanii maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya mee viidiyoo irratti maal jedhan kan jedhu jechuudha yaada keenya irratti kennannee deemna jechuudha viidiyoo isaanii ilaallee walitti deebina let's go ayyuu gartee Sayidii fidee maktee namni gartee Sayidoo gartee akkanatti balaa tana keessa buusee tokkoffaa jalqabbii atimi ati bar egaa si garuu sandee sayyee sankara qabatte garuu amma ati Sayidii wal buute walitti yaarsine kasimi ayyuu miciyyoo miskiina tanamee hayyee ni jaalat atileen isin sun jaltu mire sin jaltu basin xayyim maaliif tumtumeti ani ma dheengadda isin akkasuma dhadhoyte wantu ka'e akkasina godhe tiyyaaftii kun wal adda isii ma tumtan jabarat Boleh kau tu? Ni kabana. Boleh shamara baay'ee keessatti dhimaatiin keenya shamara kudhan qabu. Egaan daawwattoota keenya akkuma afaan isaanii irraa dhagaa jirtan jechuudha akkuma beekamu kun wal naman gaafachiisu Saidoo goolii kan itti galchee mucaa kana ta'u jechuudha gaafii tokko hin qabu jechuudha hayyuu maaliif tumtaa maalii kana Yaasuu Birraa jedhee gaafatu kun guutumaan guututti soba guddaadha laal soba guddaadha gaa waliin sobnu jarana keenya gaa biddeena nama qoobsu eeloo irra beekan yookaan soora nama qoobsu eeloo irratti beekanii jedhan gaa kanaafuu kun dhugaan afaan keessanii baatu himmi ootu mi'eeffadhaa jechuudha sukkaara itti godhaati mi'eeffadhaa shaayiin isin afaan keessanitti dhuddanii achi gadi baasaa jirtan sukkaaran qabdutti sukkaara itti godhadman isiniin jedha qimamii faa itti godhadhaa laalaati qimamii maal hin jiru Yaasu haasaa qimamii itti godhaagaa maaliifin isiniin jedhe kana jechuun waan sobaa tokko dhugaa jettanii dhugaa gootanii hin haasa'inaagaa jechuun hin fakkaatu waan hin fakkaanne wal hin fakkeessan namni wal lole kalee wal lolanii har'a viidiyoo walii waraabu kalee wal dhiitanii har'uma fayyanii jechuudha viidiyoo walii waraabu kun dhugaadha dhugaa miti hayyuun hin dhiitamne walumaa galatti hayyuu fi mubeellee waliin lolle hincitiin isaanii maal kan jedhu immoo afaan mubeerraa ni dhageenyaa jechuudha. Gaafa jalqaba dogoggoree hin jira jecha kana intalli kun dhuguma afaanuma qofaan Sayidoodha jaaladhe jetti moo dhuguma onnee masiitirraa Sayidoo jaalatti bakka kanatti anaallee jaalallee ani siidhaaf qabu naaf haa citu argattee murtee haa argatu eega namni sin jaallanne waggaa guutuu bara umrii kee guutuu nama isa wajji deemaan deemtu miira istee keessaa baata. Kanaafi anis bakka sanitti jaalallee si waliin qabu san nan dhaabaa dhuguma immoo Sayidoodha jaalatti moo afaanumaan sobde afaanumaan haasofti kan jedhu san adda baafachuudhaaf prank godhe weel hin dhumate inni sun wanti sun riil ta'e dhugaa ta'e ani nan bahe addunyaa isaanii keessa nan dhiise isaan lamaanuyyuu hiriyoonfadheen akkuma garte viidiyoo baay'ee wajjin dalagaa ture yeroo ayyuun asii baddee wantiidhaa deemtees harar deemtees
Walumaa galatti gaa akka mubeen jedhaa jirutti jechuudha duraanii hayyuu fi isa gidduu hariiroo guddootu jira hariiroo cimtuutu jira jechuudha yaada namarraa waa'ee hubattanii beekadha gaa yaada namarraa jechuun ani jaalalli keenyachitti haacituu nama tokkoof umrii guutuu yaaddaa yookaan gubataa hin jiraatanii jechuun yaada isaa kanarraa wanni hubannu hariiroon cimtuun hayyuu fi isa gidduu akka jirtu jechuudha yaada isaarraa yookaan dubbii isaarraa ni hubannaa jechuudha dabalataan fakkeenyaaf kan dhiyoon tana akka waan tumetti isaan haasan sun jechuudha yaa sun biraa kan amma gaafate kana ani jaalalli keenya akka adda cituuf jechuun akkuma viidiyoo irraa dhagaa jirtanii meebii ta'uu danda'a ta'uu dhabuullee danda'a jechuudha maaliif namni tokko fakkeenyaaf namni sun dhugumatti namarraa akka cituuf jechuudha waan sirraa kutuu danda'u irratti raawwatullee jechuun yeroo tokko tarkaanfii akkasillee fudhatuun ni jira jireenya ofii keessatti maaliif atis qalbiin kan kee jechuudha yeroo san si kutatti jechuudha waan akkasii hubamuu danda'a hin beekamu sun jechuudha dabalataan fakkeenyaaf inni guyyuma duraatu akka amma afaan isaatiin jedhaa jirutti jechuudha Saidoo kana dhugumaan afaaniin jaallatti moo afaaniin dhugumaan onneen jaallatte kan jedhurraa adda baafatuufin waan kana hojjadde jechuutti jira akkuma dhageessanii hojjannaan immoo wanni dhugaa ta'ee eega dhugaa ta'e jireenya isaanii keessaa naan bahee jechuutti jira ni baate reemuu bee amma hin baane bara malee jireenya isaanii keessa jirta akkasumallee jarri duraanuma jireenya biraa waliin jiraataa jiramoo ati duraan isiin isa jaallatu sanii akkamiin beekuu dandeesse Firaankiin ati jedhaa jirtu kan jalqabaa sanii jechuudha fakkeenyaaf kan inni yeroo hamartii kaa'uufii sanii jechuudha isa san akkamitti beekuu dandeesse asitti question mark ilaal gaafii pointii sii qabna jechuudha asitti maaliif bakka sanitti fakkeenyaaf namni tokko duraan kan waliin beekne yookaan kan wal jaalala waliin hin dabarsee hin beekne namni kun nama kana jaallata isheetu sitti himemoo akkamitti beekuu dandeesse gaafiidha kun laal akkamitti beekuu dandeessati fakkeenyaaf Firaankii gaafa duraasanii kan jedhaa jirtu ani hayyuun tun dhugumaan afaaniin Saidoo jetti moo akkasumallee dhugumaan onnee keessan jaallatti waan jedhamu adda baafatuuf Firaankii isaan Saidoon akka irratti hojjetu godhee jechuutti jirta okay yoo akkas ta'e akkamitti beekuu dandeesse hayyuun osoma Saidoon duraa Yaman jira bultii qaba moo osoma Saidoo Yaman jiru sitti himte hayyuun jechuudha hundumaafuu dubbiin keessa waa walitti hin deemne haraashii kan waliin qottu walitti fe'an jechuudha mee waluma gaaxamsiifadhuma isiniin jenna viidiyoo ilaalaa daawwattoota. Argitee jirta ija keessaa fuudhuu malee homtuu nafne bara qabriina qotuu malee waama tokko ishii nafne jechuun shamarra bara ati itti bara hayyoo waan mistee milicha bara lakki milicha kacabsee bara nabira kottu hay naagalaan miila cabsu isallee masirriin godhe jedhee laphee dhibee haasoo ittiin jiru bara. Awoo nama kolfisiiftan dhugaa rabbii miilli cabe jedha mucayyoo kalee nagaa dhaabbattee deemtee mana barbaadadha jettee manatti galuuf hin deemtee kaameeraa waraabaa jirtu miilli cabe jedha yaasuu birraa akkanatti hin sobiin gurbaa hin sobiin dhiisi hordoftoonni kan kee dhugaa sitti mufataa hin sobiin waan sobaa maafasota hin cabne mucayyoo miilli hin cabne safuudha abboo hin sobina sobuun safuudha dhugaa rabbii akkamiin deemtee kaameeraa dura dhaabbattee viidiyoo waraabuu dandeesse kun anaaf gaafii dhagaa nama hundaafuu gaafii nuuf deebistamoo akka nu deebistaaf din qabaa jechuudha viidiyoon kiyyoo si dhaqqabde dabalataani mubeen immoo ija na keessaa baasuuf kaate mucayyoon tajaddu dhugaa ambaga kabaltees hin jedhamu mucayyoo san dhugaa yoo taate baga kabalte nuun kaballee iyyuu eega kabalte baga kabalte ati dhiira dhugumatti naatu dhiira siin jee dhiise ati namnillee shiftaa siin jedhu ati dhiira baga kabalte akka yeroo akkasitti ija si keessa baasuuf deemtu iji kan keessi keessa ba'urra baga kabaltees siin jedha itti fufaa isinus ammallee viidiyoo hin dhaggeeffanna. Waan sana gochuun qabu ture dhiirri shamaratti harka kaastuu dhiiraa miti. Qaanyedha. Kan yeroo hundaatti hin gadda akkas gochuu hiyyaati immoo dhiifama naa godhaa jechuun fedha. Of course waan dhugaa jettee dubartiin takka dhiiratti harka ol kaasuun safuudha akka aadaa Oromootti illee jechuudha safuudha maaliif shamarri gaafa harka dhiiratti ol kaaftu ufuma ofiitiif uftumatte bakka bar ulee fudhatte shimala fudhatte hoodunaan dhayii siin jechuutti jirti jechuudha. Baay'ee waan asirratti waan tokko inni isin beekuu qabdan jechuudha gaafa isin harka sitti ol kaaftu immoo dubartiidha jedhee namni dhiisu hin jiru dubartiin kabajanii saalfatanii yookaan bakka dubartii dha'uu safuudha jedhee namni dhiisu hin jiru kana waliin sobnu gaa dhiirti feetee inni dhootti jechuudha. Kanaafuu ambaga kabaltee siin jedha bu'aati itti tolchite dhugaa silaa eegumaa maqaan shiftummaa susii fi nafin jechuudha osoo dhiittee qajeeluma miiluma sanuu shabsite silaa dhugaa nullee barnoota taatiyyi barnoota maal nu ta'e miti an beekatu ban jedhe kanaayyuu eegaa mee ammallee itti fufaa mee isin gaafii keessan. Isi kasi dhiituun keessanii isi kasi kabaluun keessanii sirriidha. Ani sirriidhaan jedhu ammas ila. Egaa ani amma dubbiin fagaattee obboleessi sidha san gartee amma yoo gartee dhufee ayya balaan ammallee waan biraa deemaa jira kun obboleessi sidha gartee sireebuun waanuma jiru bar dirqama bar hay ati obboleettiin kan kee
obboleettiin keenya nama biraatiin gartee yookaan kanatti miidhamtu yookaan immoo nama biraatiin gartee karibamtu calistee laalta. Ati yuun ajaa'iba ati garam jirta. Miti jechuun ani baala baalaansii gahuun miti. Clear godheedha murteedhaaf wanti jechuun duratti jechuudha. Bila yoo reebame obboleettiin nama gaafa reebamte namni kamuu hin danda'u. Hin danda'u egaa amma viidiyoo kana obboleessi warqee maal jedha ati obboleettiin kee yoo qotume ni calisa. Baalaansii gochuu qabda kaa ilaaluu qabda kaa dursa jechuudha. Waan isin gochaa turte. Yaasuu birraa dhugaa dubbatuuf ati amma ajandaa biraa bocuu jirta. Ajandaa biraa lafa qabtee dhugaa dubbatuuf gaafa obboleettiin ofii dhaanamtu dhugaadha eenyumtuu hin callisu jechuun hanga tokko jechuudha. Garuu loluun duratti illee waan jiru hundumaa namni ilaaluutu dursa jechuudha. Isheen sun nama akkamii namni dhahe sun nama akkamii maalirratti dhaawamte kan jedhu adda baafatuun gaariidha jechuudha. Dabalataan maatiin isii argaa jira jechuun bara yeroo namaa kun yeroo teknooloojiin babal'ate yeroo namni hundinuu bilbila ismaartifoonii harkaa qabu jechuudha. Daa'imni illee nama bilbila guddaa harkaa qabdi jechuudha. Itoophiyaa keessatti namuu jechuun waan beeku yoo ofii hin qabne kan namarratti ilaalaa jechuudha namni. So kanaaf kun amma maatii isheen ni dhukata jettanii yaaddanii jechuudha. Kun amma yaasuu biraa waan hin fakkaanne asumatti ati amma yaasuu biraa waan biraan burqusiisin dhiisinaatu siin jedheeti. Maaliif ammati akka jechuun daawwattoota keetiif himaa jirtuti akka waan maatiin hayyuu sun viidiyoo kana hin arginetti amma maatiin isaanii maatiin ishee yoo viidiyoo kana argan maal jedhanii jechuu jirta jechuudha. Yaani kan kee akkasii maatiin hayyuu argaa jiru wayi arguu dhabaniiti maa isheellee maatii qabdi nama hordofuu qabdi hordoftoota qabdi dabalataan maatii irraa dhalatti qabdi jechuun namni faamiliin ofii hundinuu inni si argaa jechuudha miidiyaadha wanni kun waan ta'eef jechuudha. Osoo maatiin isiitu nama akkasii ta'uu baatte namaatu itti fida qilleensa xoofee itti fida jechuudha yeroo ammaa kana. So walumaa galatti maatiin argaa jiranii jechuudha. Akkaatiin hin argine jechuun nama kan hunda hordoftoota kan keekuma meeqa kasi jala jiru kana ija qabu jechuudha walumaa galatti. Ana baramma lola seema. No lola seema. Akkasuma lafa kaa'ameetiin ati badii qaba jedheen jira. Sanirra waan darbe qadiinki guyyaa jalqabaa sanirra kan darbe immoo. Ishi ammallee maali beektaa miti ana amma lola seema. Egaa ana amma lola seema bara. Inda bara akkas si jalaa fakkaate baay'ee. Miti waan jiru riilii bara riilii badii kee beekee waan jiru hunda'u kanas kana booda ifin sirreessaa dha bakka. Akkana bara wanni ta'uu qabu. Lakki badii inni qabattee immoo ammallee lasheettee amma waan bira dalaguun hin ta'u. Filannoo mootummaadhaan godhine waadaan agalchuuf akkasii quba shan baasee kana booda ittiin maal akkasitti kaasan fi taare. Miti jechuun kana booda illee waan biraatiif gattee qopheessuudhaaf hirtaa barti. Dhugaa dubbatuuf mubeen gaafa duraa san guyyaa duraa gaafa piraankii Saayidoo goosisanii kaariktera san hunda Saayidoof qopheessu suni badiidha. Badii san immoo dhiifama jedhee jira. Namni tokko immoo gaafa dhiifama jedhee badii ofii beekee dhiifama jedhee gowwummaa miti jechuudha. Beekumsa jechuudha. Maaliif namni tokko dhiifama nama gaafatuun hayyummaadha jechuudha. Dhiifama immoo namoonni dhiifama gaafatan sunillee dhiifama namaa godhuu qabanii jechuudha. Baay'ee hordoftoonni isaanii hundumtuu dhiifama godheefi jira. San irra darbanii jira. Namuu irra darbee jira jechuudha. Garuu amma akka waan haaraatti ajandaa haaraa bocuun maaf si barbaachise? Ati amma dhugumatti bari poolis xaabiyaa gootee yookaan mana murtii bara manuma murtii gootee bakka akkuma mucaan jedhe harka kee ol qabiiti ganaa yoo waan kanatti deebi'e qixaanni akkanaa naa eeg qixaanni akkanaatiin qixaatamaa yookaan waggaa ganaa hidhamuu qaba ganaa waan akkanatti hin deebi'u amma boodan jette waadaa seessisuu malee homaa siin hafne bar mucaa harka micciiruu jirtaayi mucumaatu jechuun afaan jabaatee si jalaa didaa malee jechuudha harka micciiruutti jirtaa jechuudha. Wanni reefan viidiyoo irratti jedhe dhufuuf deemti beekaa yaasuu fi mubeen booda wal lolan jedhanii viidiyoo waraabuuf deemanii nan jedhe suni hin argite viidiyoo amma boodaan gadhiifamtu isaati walumaan eegne jechuudha miidiyaa kanarratti. Kanaafuu jechuudha mee viidiyoo ammallee dhaggeeffannee walitti deebina. Harka waan inni ol fuudhee fi meebii maatiin isii dhufuudhaa malu obboleeyyan isii dhufuudhaa malu wanti biraan irratti yoo raawwatame wanti biraa akka hin kaane akka hin jiraanne dhiirri akkasitti taasiftus badaa vaalii hin qabu akkasittis dubbachuu dirqama waan natti ta'eef isin du'aa hin godhaa jechuun hin barbaadani. Viidiyoon akka afaan isaanirraa dhagaa jirtan jechuudha mubeen baay'ee waan sodaateellee ni fakkaata garuu 100% waan adda baasee isinitti himuu qabu. Obboleessi hayyuu wala maatii hayyuu tokkolleen kan mubee doorsisaa jiru akka hin jirre dhibbatti beekuu qabdanii jechuudha. Maaliif otoo doorsisaa jiraatanii yookaan osoo rakkoon takka akka irra geessuuf yaadaa jiran tan ta'e jechuudha har'aa miti guyyaan rakkoo irra geessisan guyyaa piraankii duraasanii jechuudha. Dabalataan guyyaa inni dhiyoon tana kabalee biraa deeme sadii jechuudha. Amma booda rakkoo tokkotu irra gajettanii yaadaniisin antasumallee yaadu jechuudha. Maaliif gaa namni ija qaba bar ija keessa
galle ija gara keessaa qaba namni ija gara keessaa tawayin argu san qabaa jechuudha. So kanaafi kana nama shawwadoo yookaan karaalee jechuudha hordoftoonni isaanii yookaan namoonni isaan ilaalu kamiyyuu jechuudha yaada isaanii yookaan sammuu isaanii waan sanirratti akka isaan fokus godhaniif jechuudha yaaduu jechuudha kun walumaa galatti guutummaan guututti maatiin isaa dorsaa jirullee jiru. Maybe yoo namoonni biraa gaa namoonni hayyuun duraan jaalattu waan akkasii irratti gaggeessuuf kan yaada jiraatu ta'e yoo dhugaa ta'e rabbi balaa hunda jalaa si baasuma yennaan nulleen gara keenyaan jechuudha. So kanarraa kana fakkaata kan Iyyaasuu Birraatii fi Mubeen interview wal godhanidha kana fakkaata jechuudha. Namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoo like godhaa yaada keessan komentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo narraa asumarratti kan goolabamu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.